Garaagarummaa foorii fi since maalidha? Beektuu garaagarummaa foorii fi since? Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nigaa Akaadaamii baga deebitanii gara chaanaalii keenya nagaadhaan dhuftan. Har'a maalidha kanan isiniif qabadhee dhufe? Garaagarummaa since fi garaagarummaa for kan jedhudha. Yeroo baay'ee namoonni yoo irratti rakkatan barattoonni akkasumas ammoo yoo haasa'an iyyuu yeroo itti rakkatan argina waan ta'eef har'a booda jechuudha. Har'a booda garaagarummaa since fi garaagarummaa for kan jedhu isinin dhibuu jechuudha. Isinimti na hordofaa asirratti. Kana booda wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Kuni maal isinitti fakkaata? Warroota barattootaaf qormaata irratti illee barsiisonni isinii fidu jechuudha yeroo baay'ee. Maaliif xiqqoo isin wanti jechuu heddii jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Kanaaf ishee tana isinan barsiisa. Garuu warroonni haarawaa taatan maatii keenya ta'a. Maal gootanii subscribe follow gochuudhaan maatii keenya taatu jechuudha. Yaada keessan immoo meenuu barreessaa koomentii irratti. Barumsa akkamii akka barbaaddan. Inni biraa immoo maal isinitti fakkaate? Chaanaalii kanarratti yoo dubbisa hin dandeenye ta'ee dubbisa akka kan isin barsiisu viidiyoon hedduu hojjetamanii jiran. Jalqabarraa kaastanii jechuudha dubbisa isin barsiisuu dandeenya. Warroonni immoo daayirekt immoo barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii bilbilli keenya illee waan jiruuf jechuudha. Kanuma amma gara barumsa keenyaa dabarraa jechuudha. Maalidhaa? Since fi for. Maalidhaan eegallume? Since kan jedhuun yaa eegallume. Since maaliif fayyadame? Since is used to talk about a specific point in a time in the past when an action began jedha. Maal jechuudha asirratti akka nootisitti kan isiniif taa'e kuni wanti tokko yookaan hojiin tokko yookaan dalagaan tokko yeroo itti eegale sana maarka gochuuf yeroo sana ibsuuf kan itti fayyadamnu since jenneetu jechuudha. Wanti tokko iddoo itti eegale yeroo itti eegale tokko ibsuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Since jechuun ishee kana. Inni biraa fakkeenya ni ilaalla. Rakkoon qabu fakkeenya ni ilaalla. For immoo maaliif fayyadamna yoo jennu? For is used to talk about a duration of time or period of time jedha. Duration of time. Yeroo turtii wanta tokkoo ibsuudhaaf itti fayyadamna. Since maaliif itti fayyadamna? Amma sirriitti na dhaggeeffadhaa. Since kan jedhu tana maaliif itti fayyadamna? Yeroo wanti tokko eegale ibsuuf. Yeroo wanti tokko eegale ibsuuf itti fayyadamnaa jechuudha. Yeroo sanirraa ka'ee jechuu barbaaddan. For yoo jedhe immoo yeroo hammam akka ture. Yeroo hammanaaf ture. Fakkeenyaaf ani waggaa 10 amma afaan Oromootiin isin ibsa kaalaa dhaggeeffadhaa akka hordoftoota tiyya. For yoo jedhe for amma fakkeenya for 10 years yoo jedhe waggaa 10f. Waggaa 10f. Since 2024 yoo jedhe immoo waggaa 2024 irraa eegalee jechaa jira. Iddoo wanta tokko eegaluu jechuudha since. Fakkeenyaan ni ilaalla ammallee ifa yoo isinii ta'uu baate fakkeenyaan immoo sirriitti isiniif ifa ta'a jechuudha. Isinumti na waliin ta'a. Amma ilaala fakkeenya sinceedhaan. I have lived here since 2010 jedha. 2010. I have lived here since 2010 jechuudha. 2010. Ashi. Maal jechuudha? Waggaa bara 2010 eegalee asan jiraadha. Bara 2010 eegalee asan jiraadha. Since maal agarsiisee asitti? Yeroo eegale san agarsiisee jechuudha. Since 2010 jedha. Since 2010. Waggaa 2010 irraa eegalee. Iddoo wanti tokko itti eegalee agarsiisa siniin hin jenneere. Yeroo wanti tokko itti eegale yookaan ammoo yeroo wanti tokko jalqabe. Lamaaniyyuu yeroo agarsiisu. By the way, lamaaniyyuu it is about time yookaan yeroo agarsiisan. Garuu garaagarummaa isaanii since'n jalqaba isaati agarsiisa. Maalirraa akka jalqabe amma fakkeenyaaf asirratti 2010 jalqabee kan jedhudha. Fooriin immoo turtii isaa hammam akka ture. Since'n jalqabaa, fooriin immoo hammam akka ture agarsiisa jechuudha. Good. Okay, amma immoo fakkeenya lammaffaa yaa ilaallu. She has been working since morning. She has been working since morning jedha. Ganamarraa kaastee hojjechaa jirti. Ganamarraa kaastee hojjechaa jirti. Since morning yoo jedha. Morning ganama miti ree? Since morning. Ganamarraa kaasee akka jechuuti jechuudha.
since morning. She has been working. Ishiin hojjechaa jirti. Yeroo ganamarraa kaaste. Yoomirraa kaante since morning. So she is working since morning. Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Ganamarraa kaaste hojjechaa jirti kan jedhu. Akka ifa isinii ta'uudhaaf fakkeenyota isinii dabalaatan deema. Amma immoo inni bakka fakkeenya sadaffaan we have known each other since we were kids jedha. We have known each other since we were kids. Nuti daa'imummaarraa kaasnee kids yoo jennu amma daa'imanii miti daa'imummaarraa kaasnee nuti wal beekna kan nuti kan wal beeknu daa'imummaarraa kaasneeti jechuu barbaadan we have known each other wal beekna. Yoomirraa kaasnee each other since we were kids. Daa'ima taaniitirraa jechuudha. Jalqabni isaanii daa'imummaarraa jalqabaa jechuudha. Mee amma fakkeenya takka ittiin isinii dabalaa sana booda immoo gara for kan jedhu dabarraa jechuudha. Gara for fakkeenya for dabarra. So maal jedhaa? They have been waiting since 9 a.m. They have been waiting since 9 a.m. Sa'a 9 kaasee isaan eegaa jiru. Wait jechuun eeguudhaa miti eegaa jiru. Nama wayii eegaa jiru jechuudha. They have been waiting since 9 a.m. Sa'a 9 kaasanii eegaa jiranii. Argitanii amma jalqaba wanta tokkooti jechuudha kan agarsiisu. Since yoo jettan since amma fakkeenya bara 2010 kaasee daa'imummaa keenyarraa kaasee ganamarraa kaasee jechuu barbaadan you can use since. Since fayyadamuu dandeessan jechuudha hordoftoota kiyya. Amma miima fooriidhaan ilaallu mitire? Fooriidhaan yoo ilaallu immoo amma okay fakkeenya tokko fooriin dureeshinii wanta tokkoo kan ammoo turtii hamma wanta tokko agarsiisuuf. Fakkeenya waggaa 10 asan jiraadhe daqiiqaa 5 asa kanan godhe waggaa ammanaatiif jechuu barbaadanidha jechuudha. So fakkeenya tokkoffaa I have lived here for 10 years jedha. I have lived here for 10 years. Asi waggaa 10f jiraadheera. As waggaa 10f jiraadheera. As jechuun here. I have lived here for 10 years. Argitanii amma asirratti jalqaba isaatii miti jechuudha. Yoomirraa akka ka'e hin beekamne. Yoomirraa akka ka'e. Maybe he lived here since 2010 yookaan ammoo waggaa 2010 irraa kaaseetoo jiraachuu danda'a. Sinsidhaan yoo ibsee jechuudha. Asirratti garuu waggaa 10 jiraadhe. Turtii hammamii agarsiisa jechuudha. Kun turtii agarsiisa. I have lived here for 10 years. Ifa isinii ta'ee jedheetan yaada. Fakkeenyi lammaffaan immoo she has been working for 6 hours. She has been working for 6 hours jedha. Isheen sa'aatii 6 hojjechaa jirti. Amma duratti she has been working since morning ganamarraa kaastee hojjechaa jirti jedhe. Iddoo isheen irraa kaastee osoo hin taane kun immoo kan ibsu maalidhaa? She has been working for 6 hours jedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu sa'aatii 6 hojjechaa jirti. Isheen sa'a 6 hojjechaa jirti kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Baay'ee bareeda, baay'ee bareeda. Inni sadaffaan immoo fakkeenyi sadaffaan we have known each other for a long time. We have known each other for a long time. Yeroo dheeraadhaaf amma immoo sa'aatii hammanaa yookaan ammoo waggaa hammanaa hin jenne yeroo dheeraadhaaf. Garuu kunillee dureeshinii isaa agarsiisaa jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf nuti wal beekna. Yeroo dheeraadhaaf nuti wal beeknaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, nootti isaa isiniifan gadhiisa wanti irratti telegiraama irratti isiniifan gadhiisa. Kanaafiyyuu achirratti wanti jechuu dandeessa. Kanaafiyyuu so the difference between since and for I think it is clear. Amma kanaafiyyuu sinsiin wanti tokko yoom akka jalqabee agarsiisuu fi fooriin immoo turtii isaa hammam akka ture agarsiisuuf kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Jalqabarraa kaastanii barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii. Inni biraa immoo hammana turtanii viidiyoo keenya waan laaltaniif baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaa. Viidiyoo keenyallee immoo laayik godhaa. Waanuma beeknu waliif sheer gochaa deemna. Isinillee wanta beektan barreessaa koomentii irratti. Akkasumatti waliif sheer gochaa deemnaa jechuudha. Akkasitti wal gargaarra. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a.